raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamoo ashamaa sagantaan keenya kan kamisa adoolessa bultii 23 bara 2020 ammaan kana eegaleetti jira. Saganticha isiniif dhiyeessuun kan isin faana turu ana xiiqii dhugaasaatii turtiin keessan hangaan qooqaa kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataan ijoolee muummeffannaa kurfii keenyaa isinitti mutti tarkaanfadhaa itti dhiyaadhaa. Giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggarra ona Amboo magaalaa Amboo keessatti haati Oromoo tokko poolisoota humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamaniin kaleessa malee dheengadda gudeedamuu dhageenye gamasitti bilbiluun haala ona Amboo keessa jiru kan odeeffannee fi ajjeechaa fi hidhaa achuma lixa shaggar magaalaa Gincii fi naannoo san keessatti qaamota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan bobbaafamaniin hawaasa Oromoo mudataa jiru irratti odeessa magaalaa Gincii irraa arganne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u kanattis dabalataan gidirfama qeerroo fi qarree akkasumas hawaasa Oromoo bal'aa loltoota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin bobbaafamaniin Oromoota kibba ba'aa Oromiyaa godina Baalee mudataa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kibba ba'aa Oromiyaa godina Baalee tokkorraa arganneef haala Oromoonni godina Matakkal keessa jiranis qoratuuf gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkal tokkotti bilbilee waan odeeffanne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessa naga xumura kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti odeessa Oromticha giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Amboorraa arganne isiniif dhiyeessuun saganticha aanfannaa itti dhiyaadha. Guyyaa lamaan kana magaalaa Amboo naannoo waajjira poolisiitti haadha Oromoo dadhabbii yookaan ulfa garaatii qabdu tokko poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhaman kanaan gudeedamuu isa booda hospitaala Amboo seentee mucaan baatii 5 jalaatii ba'uufaatu himamaa. Mee waan kana quba qabdaa kana alas ammoo hidhaaf ajjeechaan magaalaa Amboof naannoo sanatti itti fufee jira jedhama. Wantoota jiran kana mee uummata Oromoof ibsii jalqaba waa'ee haadha Oromoo gudeedamtee sanarraa kaana. Ayyee isa kanaan quban qabu odeeffannoo kana nageenye. Ayyee. Akka naannoo keenyaatti akkuma jedhamedha fireedichi akkuma waliigalaatti waanuma itti fufee jirudha. Keessaatii dargaggoonni akka waliigalaatti as qofaa miti. Akkuma godina Shawaa Lixaatti iddoo baay'eetti akkaataa isaan hidhamaa jiranidha kan inni jiru. Gara kamiiniyyuu waannichi akka gadi ba'amee mallee waa dubbachuu hin dandeenye wanta godhamaa jirutu jira jechuudhaani. Keessumaati kan magaalaa Amboo immoo addumatti kan isaanii ni godhanii namni tokko akka waa'eedhuma qabsoo bilisummaa Oromoo akkaataa haasa'uu hin dandeenyeen kan isaan gochaati jiran jechuudha. Inni kun immoo garbummaan isa kaleessaa caala kan inni daraan himeetoo deemaa jirudha jechuudha. Waan salphaatti ilaalamu miti isa kaleessaarra waan jabaateetu deemaa jirudha. Kan as keessatti ta'aatii jiru jechuudha. Ulfaa dhugaa akkuma jettee magaalaa Amboof naannoo sanatti ammaatu malee magaalaa Gincii keessaa dargaggoota Oromoo ijoodha jedhaman kan lakkoofsaan 90 ta'an maqaan isaanii ba'ee isaan keessaa namoonni hedduun akka qabaman
har'uma kanayyuu qeerroo tokko akka ajjeesan dhagee gamasitti bilbilee odeeffadheen ture waan wal fakkaataatu deemaa jiraadha kan isaan jedhanii. Egaa isa kan hundumaarra aanuudhaaf maaltu fala amma Oromoonni gadi ba'uu hin dandeenye bakkayyuuttuu yeroo weellisaan Oromoo Qaroon tokko Haacaaluu Hundeessaa wareegame sana dallansuu sanaan Oromoonni gadi ba'anis magaalaa Amboo dabalatee magaalota hedduu keessatti yoo xiqqaate namoota 30 ol bakkatti ajjeefamanii fi dhibbootaan kan lakkaa'aman madaa'antu jira. Amma maaltu falaa jettame maal dhaamta uummata Oromoo fi akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Ambootti? Ani akka kiyyaatti falli jedhee jiru kan kaasuu danda'u keessumaatii dargaggoon Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoodha ofiin jedhu kamiyyuu hidhateetoo akkaataa waboo bira dhaabachuutii danda'u qulqulleessuutii qabaa. Keessumaa immoo abbootiin qabeenyaa immoo diinagdeedhaan bira dhaabachuutii qabaatu. Kanaaf falli isaa ijaaramnee tokkummaadhaan gamaa gamasii osoo amantiidhaan kutaadhaan lagaa waliin qoodiini tokkummaa keenya isa kaleessa wayyaanee biyyatti maqaleetti galchine jennu sana caala cimneetu akkaataa ittiin ijaaramuuti qabaannu jiraachuuti qaba jedhee tanan uummata Oromoodhaaf dhaamsa dabarsa jechuudha. Kan ammas hin dhageessifne kun kaleessa malee dheengaddaati Oromoo tokko giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar magaalaa Amboo keessatti poolisoota humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamaniin gudeedamuusii dhageenye odeessa guutuu argatuuf magaalaa Ambootti kan bilbile yoo ta'u Oromtichi odeeffanne kunis dhimma sana bal'inaan kan hin beekne ta'uu odeeffatee nutti deebi'uu fi beellama akka nuu qabeedha. Haa ta'u malee haalli waliigalaa lixa shaggar magaalaa Amboof naannoo san keessa jiru. Akka namaa ta'uudha kan Oromtichi magaalaa Amboo irraa odeeffanne kun kan inni dubbate akkuma isinis dhageessan. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni godina Matakkal keessa jiran qoratuuf gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkal tokkotti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Isinis dubbisee muuziqaa ce'umsaa kana booda aanfatti ammas turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. Miseensa qeerroo bilisummaa Oromoodhaa godina Matakkal ta'uu keen dhaga'ee akka waliigalaatti ammoo Oromoonni Matakkalii fi kan gara waan baraa jiraniif Oromoonni Walloodhaa isa kanaan duraarra miidhamaa jiru jedhamaa gara keessanittis qeerroof qarreen hawaasni Oromoo bal'aan hidhaatti guuramaa akka jirutu himama. Mee maal keessa jirtu isa kana uummata Oromoof ibsi qarree bilisummaa Oromoo? Akkuma beekamu godinni Matakkal naannoo Beenishaangul jalatti bulaa jira. Wanti adda isa godhummoo amma nuti garbummaa jala jirra. Oromoon godina Matakkal keessa jiru of bulchaa hin jiru. Qabeenyas taayitaarra namoonni jiran qaamni siyaasarra hojjetan hundinuu uummata biraadha. Kanaaf uummata Oromoo Matakkal irratti geggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf birraatu geessifataa kan jedhamu achitti dhalatee kan guddate amma mana hidhaa keessa jira. Akkasumas namoonni biraan dhiibbaa adda addaa lafa hojiitti irra gahaa jira. Mirgi isaanii yoo gaafatan carraan mirga gaafannaa sun isaanii ni eegamu hin ilaalamu. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo Matakkal baay'ee rakkina cimaa keessa akka inni jiru hubatee Oromoon Oromiyaa keessa jirus Oromoon biyya ala jirus irratti xiyyeeffatee waliin gargaaree irratti hojjechuu qaba jedheen yaada kunuunsuu barbaada. Tole ulfaadhuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkalii kanaan duras namoota gara Matakkalitti bilbilee dubbisee hojjetoota mootummaa dhiibbaa guddaan akka irra jiru himaa turan hojjetoonni mootummaa miindaan akka hin kaffalamneef gara baatii 3 dhorkamanii akka jiran sanayyuu amma mootummaan miindaa isaaniirraa persentii guddaa muruudhaaf akka deemu kanafaatu himamaa ture. Tarii dhimma kana irrattis waan jettu yoo qabaatte akka waliigalaatti ammoo dhimma Oromoof Oromiyaa irrattis qeerroof qarree bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaaf uummata Oromoo bal'aafis waan dhaamtu yoo qabaatte dhaammadhu hangama koon gaaffii hin qabu asumattiin xumura. Akka godina Matakkalitti dhuguma akkuma jedhame barsiisonni yeroo baay'ee miindaan irraa kutamaa ture. Mirga afaaniin barachuu yeroo isaan kaasan irratti maaliif kaaftan kun seeraa haala jedhanii mirga seerri mootummaa kaa'ellee akka isaan ittiin fayyadamu jechuudhaan barataan dhaloonni hamma barataa jiranillee afaan isaaniin akka hin baranne hacuuccaa guddaa gochuudhaan kan ta'e miindaan irraa citee dhiibbaan addaa irra ga'ee ture. Akkasumas immoo waggaa 3 fi ijoolleen Oromoo godina Matakkal Doobban naannoo jedhamurra hojjetan akkasuma miindaa akka isaan hin arganne godhanii rakkina addaa irra geessisnaan gaaffii adda addaas yeroo isaan kaasan amma federaalaatti yaada isaanii kaasanii malee deebiin hin deebiin hafee
mindaan isaanii waggaa 3 akkanumatti hafe ergasii gara hojiitti deebisan. Kanaafiyyuu sadarkaa hojiirraa gadi buusuun carraa guddinaa dhowwachuun mirga afaaniin barachuu babal'isuu gaafachuun dhiibbaa adda addaatu irratti gahaa jira jechuudha. Akka waliigalaatti immoo akkuma beekamu amma haala siyaasaa amma jiru kana keessatti uummata Oromoo irratti dhiibbaa addaatu godhamaa jira. Garbummaa jala jira. Uummanni Oromoo sakaleessaa ta'een gaddaarra caalaa amma dhiibbaan adda addaa irra gahaa jira. Hidhamni reebichi duutii irra gahaa jira. Kanammoo waliin isaanii akka guutummaa addunyaatti uummanni quuqama kanaa qabu hundinuu rakkina kana ofirraa buusuuf dararaa kana garbummaa kana ofirraa buusuuf tokko ta'ee tokkummaadhaan wal qalbeeffataa wal mari'ataa gara waliigalteetti dhufee dhaabni siyaasaa hundillee taa'ee mari'atee kallattii kamtuu nu baasa sakaleessa kufne keessa akkamitti baana garbummaa waggaa 150 keessa turre kana keessa kallattii kamiin yoo deemne bilisummaa argannee biyya keenya keessatti mirga keenya kabajannee kallattii hundaan guddannee akka addunyaatti beekamuu dandeenya jedhu irratti sirriitti xiinxalee dhaggeeffatee yaada tokkummaan hojjechuu qaba ergaa jedhuun dabarsuu barbaada. Gaaruma hordoftootaafi dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo kan amma sin dhageessifne kun haala Oromoonni godina Matakkal keessa jiran qoratuuf gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkal tokkotti bilbilee waan odeeffannee sin dhageessifnedha. Oromoonni godina Matakkal keessa jiraatan akkuma Oromoota guutuu Oromiyaa keessa jiraatanidha. Gidirfamaa akka jiranidha kan miseensi qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkal kun nutti himte nus sin dhageessifne. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni lixa Shaggar magaalaa Ginciif naannusanii keessa jiran qoratuuf gara magaalaa Ginciitti bilbilee kan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Ammas turtiin keessan dhagaan qooqaa kurfii keenyatti nu faana ta'uun affeerraa keenya. Egaa akkuma waliin quba qabnu erga weellisaan Oromoo qaroon dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa wareegame asii guutuma Oromiyaa keessatti Oromoon hidhamaa ajjeefamaas jira. Gara lixa Shaggarii magaalaa Ginciif naannoo sanattis immoo qeerrooleen hidhamuuf ajjeefamuun itti fufee jira. Hidhamaa gumarraattiyyuu kanan sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaaf si bilbilee mee maaltu jira? Irree gorma sanarraa wadda jira. Yaa'u ijoolleen sabboontota jedhaman mana hidhaatti deebi'anii jiru. Ati amma sababuma rakkoo kanaatti hordoffii baqatteetu achirraa gara biraatti deemte? Achirraa nu gargaarti. Ijoollee amma gara magaalaa hidhanii ijoollee sabbootota gara magaalaa sadartamaa jiru. Ijoollee tokko maqaa isaanii baraniiru maqaa isaanii kennaniiru. Ijoollee kennamee waajjira jira waajjira biqilaa fi waajjira hunda galchanii jiru. Maqaa ijoollee sabboontota jedhamanii jiran hundi guuramee kaan argatanis qabanii mana hidhaa jiru. Kaanis immoo dhokatanii jiru. Maqaa ijoollee kana eenyutu filee kenna? Baay'inni isaanii hagam ta'a? Ijoolleen qabaman namaa fi bilisummaa biraanuu kan jedhamus qabamee jira. Maqaa isaaniirree borusinii tarreessuu nan danda'a. Ijoollee baay'eedha. Kan akka Nimoonaa Lammee kan jedhaman ijoollee as godii gubbaarra. Nimoonaa Lammee jedhamu baay'ee kan nama ajaa'ibu bara 2000 kaasee mucaan kun amma ammaatti mana hidhaa keessatti dabarsaa jira. Yeroo Baqqalaan fa'aa mana hidhaatti baasuudhaan ta'ee ture. Erga bari kun immoo baay'ee mana hidhaatti deebisanii jiru. Baay'ee haala suukaneessaa keessa kan jiru. Mucaan kun bara 2000 kaasee barumsa kutaa 12 otoo hin xumurii waggaa 12 keessa yeroo galee addaaf kuchiisanii qabanii dararaa hin jiran. Mucaan Nimoonaa Lammee jedhamu seenaan isaa baay'ee kan namatti dhaga'amu. Haalli jiru baay'ee sodaachisaa fi rakkisaadha. Baay'ee nama jibbisiisaadha. Amma Nimoonaan bara 2000 kutaa 12 utuu baratuutti barumsarraa qabame jettee amma 2012 si'a waggaa 12 jechuudha. Erga barumsarraas dhaabanii gidirsuu jalqabanii ammas deebisanii hidhanii yoom hidhanii Nimoonaa? Waggaa 12 kana muluu keessatti mana barumsaa Ambootti osoo barachaa jiru kutaa 12 keessaa guutamee Kachallee Ambootti hidhamee achii gara Makalaawiitti darbee Makalaawii yeroo Baqqalaan fa'aa ba'an sana ta'e yeroo Baqqalaan fa'aa sun ta'ee mucaan sun ji'a 3 osoo hin guutiin kan adamsanii immoo qabani mucaa sana ji'a 3tti immoo adamsanii qabani erga
ammas immoo baasanii booda immoo adamsuu jammaran immoo yeroo sana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti haraarri waan ta'uu dideetti mucaa sanatti deebi'anii adamsanii qabanii beektanii yaafatti deebi'anii adamsanii qabanii mucaan sun mana barumsaa Hamboorraa immoo kaadirootuma kana baqatee gara mana barumsaa Giinciitti dhaqe gara mana barumsaa gaafa darbu dhaqaasaa kennanii achitti adamsuu jammaranii erga achitti fi adamsamuu jammareen booda bakka carraan inni qabu homtuun turree bakka mana midhaatti dararamuu fi dabarsuu ture kan yeroo darbee caala hammaataa kan jirudha yeroo kana yeroo darbeerra kan baay'ee hammaataa fi kan baay'ee sodaachisaa ta'e gizee ammaa kana bakka rukuftanii ajjeesuu bichaadha abbaan ajjeesuun beekamu si qabuu si rukutuu yoo barbaadan yoo barbaadan waan barbaadan si gochuu danda'u baay'ee jaartiidha jedhanii jaarsi kabajaan qabu keessattuu addaa hamma beeku baay'ee kan jibbisiisaa uummata Oromoo irratti gochan taane raawwachaa jiru. Innis amma gochaa jiru kun baay'ee jibbisiisaadha. Ayyee dhugaalumatti guddoo nama gaddisiisa. Tarii ala deemaa jirta natti fakkaata. Sagalee adda addaatu jira. Qilleensis jira natti fakkaata. Amma danda'ametti akkasumatti ni yaallate. Sagalee kee ol naa kaasuu yaali. Guyyaadhuma irraa kana qeerroon tokko ajjeefamuudha kan himamu amma magaalaa Gincii keessatti tarii atachirraa baqatteetta. Isa kana hoo quba qabdaa? Isa informationii kan ta'e malee isa adda hin baafanne informationii nan qabaa saxxaarra eetima jedhama baay'een ijoolleen gara kanaas kan jedhan baqatanii jiru. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya kan amma isin dhageessifne immoo lixa shaggar magaalaa Ginciif naannoo san keessatti qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo walumaa galatti hawaasni Oromoo bal'aan loltootaa fi addatti immoo poolisoota dhiyeenya kana eebbifamanii Oromootti bobbaafaman kan poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin akka malee gidirfamaa jiraatu qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo kanaan dursi gannoota dheeraa fi mana hidhaa keessatti gidirfamaa turan ammas mana hidhaatti funaanamaa jiraatu achirraas baqataa jiraatudha kan Oromtichi magaalaa Gincii irraa odeeffanne kun nutti hime. Ammoo kanatti aansuudhaan haala Oromoonni kibba bahaa Oromiyaa godinaa Baaleedhaa keessa jiran qoratuu fi gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godinaa Baalee tokkotti bilbilee waan isarraa arganne isin biraan geenya. Itti dhiyaadha. Egaa gidirfamni gara lixaa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa Gujii Boorana ture amma akkaan jabaatee guutuu Oromiyaa ol geeraa gara konyaalee kibba bahaa Oromiyaa Arsiif Baaleetti ammaachuu konyaa Baalee keetti bifa addateen hidhaan uummata gidirsuun qeerroof qarree adamsuun itti fufee jira jedhama. Isa kan akka uummata Oromoof ibsituu fansii bilbile xiiqii dhugaa isaatii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraa. Inni kun akkuma beekamutti kibba bahaa Oromiyaa keessatti Arsiif Baalee keessatti guutinatti lameen dabalatee Arsiif Baalee lameen dabalatee hidhaan reebittii fi dararaan hedduun natti kufetti jira. Kunis qabatama yeroo ammaa kanatti dargaggoonni qeerroon bilisummaa Oromoo qarreen bilisummaa Oromoo keessatti guutummaan hawaasni Oromoo Baalee jira hundinuu jechuun dandeenya. Baay'inaan sabboontota warri ta'an warri hidhaa jalaa hafan mana gadhiisanii maatii sina biratti sadhetti akkasitti faffaca'anii jiraachuutu jira. Kan biraan ammoo sabboontonni keessaa fi miseensonni bilisummaa Oromootii fi akkasuma miseensonni fi deeggartoonni KFO baay'inaan mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Tole egaa ulfaadhuu mee lakkoofsaan namoonni hidhamanii jiran wanti beekamu jira yookaan ammoo ajjeechaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee caaluu irratti raawwate hordofuudhaan yeroo ummati mormiif gadi ba'utti kan gara konyaa Baaleetti raawwate namni agam akka madaa'eef du'ellee wanti beekamu yoo jiraate dhumarratti ammoo akka waliigalaatti waan amma deemaa jirutti furmaata xumuraa godhuu fi furmaanni yookaan falli maalii kan jedhurlee akka qeerroo bilisummaa Oromoo kibba bahaa Oromiyaatti waan dhaammattu yoo qabaatte akka dhaammattuuf asumaan carraasii kenneera. Egaa kun akkaataan ajjeechaa fi hidhaan guddina kana keessatti dhufu uummati guddina kana keessatti hidhamee jiru baay'inni isaa kana jedhamee waan hin beekamne duuchamatti hidhamaa jira. Qaamaa hedduu taatee fayyaa taatee haga ati miira Oromummaa argisiise haga ati miira sabboonummaa qabu agarsiise haga ati uummata Oromootiif wanta uummata Oromootiif dhaabbattu qaamaa hedduudhaa qaamaa guutuudhaa wanti jedhamu jiru guutumatti hidhamee jira. Fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti ijoollee qaamaa hir'atan namoota maatii tokkorraa dhalatan namoota gudeedaman namoota hidhaman hedduminaan baay'inaan jiru jechuudha. Magaalaa kam keessatti amma kun? Inni kun magaala Roobee keessatti waan kanatu raawwatamaa jira.
Saamichillee aanaa Yaasaraa keessattillee abbootii qabeenya sabboonota ta'an hidhanii saamantu jira. Akkasumattis maanguddoota biyyaallee kan hidhan baay'eetu jira. Guutumaa guututti godina Baalee bahaa isaan jedhanii fi lixaa jedhanii isaan nama moggaasan kanneen lameen keessatti ummati Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu jechuu dandeenya. Manni hidhaa buufanni poolisaa guutee gara mana barnootaa haaskuuliitti gara galma abbaa gadaa jedhamutti kanneen nuti dabarsanii uummata Oromoo keessatti hidhaa jiru. Kanarraa hafee dhaamsi akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti dhaammanni yoo jiraate roorroon garanuu daangaa dabarsee jirti. Kan ammoo uummanni Oromoo osoma taa'ee ilaalu osoma keessoo isaatti gubatu waan keessi yaadan kana waan keessoo ofiitti gubatan kana gurmuudhaan ol ka'anii tokkummaadhaan uummanni Oromoo hundi kallattii hundaan jiru xumura itti gochuun dirqama. Qeerroon bilisummaa Oromoo keessatti godina Baalee keessatti argaman akkasuma Arsii lameen keessatti argaman yeroo ammaa kanatti roorroo hammaatti jedhanii bakka olii gadi deemuun diina kana kallattiidhaan waloodhaan dura dhaabbatanii irree isaanii jabeeffatanii yoo ofirraa buqqifne malee akkuma kaleessa roorroo Wallaggaaf Gudii qofa keessatti deemti jedhanii haasa'aa turan san deemtee mana nama hundaa dhufu. Fagoo fakkaata gaafa achitti raawwatamu sana. Namni hedduun fagoo tahee talaale jiraachuu danda'a. Dubbiin ammoo fageenya kaayyoon isaanii Oromoo guutuu balleessu. Kanaaf carraan har'a Wallaggaa fi Gudii irraa ka'ee isin nu bira fashanallee eessallee Oromiyaa guutuu dhufe kun har'as kabanaa nu baase kamaatii garagaraa fira garagar baadiyaalee daddaa bosona daddaatti nama baasee akkanatti beelaan nama waxalu kun yeroo fagoo asin dhufu asin nun arganii fakkaata malee waan deemee nu bira dhufuun isaa hin hafne kana beesis dargagoroonis yaaddoo qofatti hafuunis fala osoo hin ta'in falli jiru tokkummaadhaan ka'anii warraaqsa galaana uummataa diina kana dura dhaabbanne diina kana gamtaadhaan ofirraa sochoosuun dirqamaa jechuudha. Kan ammamaa isarratti sin dhageessifne haala Oromoonni kibba ba'a Oromiyaa godina Baaleedhaa keessa jiran qoratuuf gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Baalee tokkotti bilbilee waan odeeffanneedha. Akka walii galaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni giddu galeessa Oromiyaa lixa Shaggar magaalaa Amboo akkasumas Ginciidhaaf naannoo sanii keessa jiran qoratuuf Oromoota lamatti bilbilee kan odeeffannee fi haala Oromoonni godina Matakkal keessa jiranis qoratuuf gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo godina Matakkalitti bilbilee waan isiirraa argannee fi haala Oromoonni kibba ba'a Oromiyaa godina Baalee keessa jiranis qoratuuf gara miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Baaleetti bilbilee waan odeeffanne simbiraan armaan baaneerra. Akka walii galaatti haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii godhuudhaaf falli tokkichi tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan gootonnii fi ayyoonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressanii fi aarsaa lubbuuf qaamaadhaas itti baasanii darban arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoo fi Oromiyaadhaa gadi dhaabuu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya finiinsuu hidhachuu walis hidhachiisuu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo lubbuusaa tokkitti jijjiirraa hin qabne biyya isaa Oromiyaa fi saba isaa Oromoof kennee falmaarra jiru waan dandeenya hundumaan tumsuutu furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisuu danda'a dhaammataa sagantaa keenya guyyaa har'aa armarratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti huumaan nama borii ni tolchinna.